Akkasitti Mahammad gocha durarraa dalagee jechuudha. Hanga ammatti jechuudha. Ibsaa akka waan itti araaramuu fakkaatee tamaam gocha kana keessatti qooda baataa jira jechuudha. Ka ibsaa dhukkubse, ka durarraa dhukkubse Mahammadii malee nama tokkooti miti jechuudha. Maal beektanii yeroo ammaa kana namni nama miidhu fagoorraan dhufu jechuudha. Karaa fagootirraa muwaasalaata baaseen dhufu jechuudha. Kanama miidhu eenyu kama sibira jiru kama sitti dhiyaatu jechuudha. Yeroo ammaa kana jechuudha. Ibsaa immoo namoonni miidhe namoonni wanna ta'e anillee taanan jechuudha. Maaliif anallee hin taane anillee ka ibsaa gaaf dura azabuu danda'eef sababa eenyutiif eenyu karaa kanarra nu baasee eenyu karaa kanarra nu qajeelche fakkeenyaaf kakaa maammeedha jechuudha. Akka maammeen qoricha akkas gochuu danda'e dhifaan ifa jechuudha. Maammeen ibsaa qorichaan akkas gochuun sun dhifaan ifaa jechuudha. Wanti nagootan tokko hin jiru jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hundi keessanuu nageenyi koo bakka jirtan hundattuu sin haadha qabu sinin jecha. Akkasitti har'aan tana kun qilleensa fudhataa jiru xiqqoon daalachadhee beeytanii. Saniif viidiyoolee xiqqoo waraabuun natti tolle har'aan tana immoo dhimma waraabuuf tokkotu jira. Dhimmi waraabuuf sun maal hoggaa jettan waa'ee ibsaatiin wal qabatee jechuudha. Ibsaan yeroo ammaa kana keessatti dhukkubbii hedduu keessa jira jedhani. Garuu immoo eenyu akka isa dhukkubse Allahu aalam yoo ka jennu taate isinillee ni beektan jechuudha. Durarraa jechuudha ibsaan qoricha nyaachifamee akka inni miidhamaa ture ni beektan jechuudha. Kanaaf amman tana sababa nuun jedhanii akka Abdul Aziz fi namoonni tokko dhukkubsanitti nu fudhataa jiran jechuudha. Garuu naamiti jechuudha kan dhukkubse. Tamam nuti wanti nuti goone tokko hin jiru jechuudha. Har'as borus jechuudha. Maaliif ka akkana godhee eenyu kama wajjin akkasitti gubbarra utaalee anas akkas godhee ata akkas godhee jedhee hedduu miidhaa jira jechuudha. Akka inni qoricha bishaan wajjin obaasee kana guutuu quma qabne jechuudha. Mahammad jechuudha. Mahammad dhukkubsate jechuudha amman tana. Mahammad itti araaramee wanti jedhuuf dhimma masaratii wajjin inni isiifi Mahammadii fi masaratti wal dhabuu hin barbaadan jechuudha. Kana haala keessatti isinii waraabaa jira. Mahammadii fi masaratti wal dhabuu har'as borus hin barbaadan jechuudha. Kanaaf jimaa boqoo guutee jechuudha. Irra utaalaa jira jechuudha. Obsi ati isiniif gala jechuudha. Yaanni inni jechaa jiru suni gammachuudha. Gubbarra deemee dhiisi doktorri namtichallee kan itti waame eenyu beeytanii Naasiriin ergee jechuudha isuma jechuudha. Tamaam mee namni akkas nama wal'aanaa rabbii keessan sodaadhati. Yeroo ana akkana jedhu yeroo ani akkana jedhu lafatti miti jechuudha. Waan tokko ta'akkite godhu malee qabatamaan jedhu malee waan tokko namaan hin jedhu jechuudha. Kanaaf hedduu jechuudha maammeen ibsaa kana yoo inni hin miidhin annamaa miti. Maaliif lubbuu yoo rabbi nama miidhe malee eenyu nama miidhuu hin danda'u jechuudha. Akkasaniiti dhugaa rabbi dubbachuu fi maammeen hedduu na aarsaa jira jechuudha. Hedduu tokko na aarsaa jira. Tamaam ani amman tana namni isaa maammeen hedduu ibsaa akka gammachuu tokkotti jechuudha. Akkasitti hordoftoota koo yeroo hundaa fakkeef ana na jibbitanii haa ta'ume garuu immoo dhugaan ooltee bultus ni mul'atti jechuudha. Gochi amman tana Mahammad dalagaa jiru gocha jalqabarraa gochi kun hunduu isarraa kan ka'e jechuudha. Almallee immoo itti jira jechuudha. Mahammadiin ibsaadhaaf jechuudha. Akka nama araaramee fakkaatee jechuudha. Akka araaramee fakkaatee isa miidhaa jira jechuudha. Miidhaa hedduu keessa jira jechuudha. Kanaaf wanta jechuu barbaade kanaaf yoo dhugaa akka barbaadnu taate yoo dhugaa akka barbaaddan taate maammeen jechuudha hedduu waan garaa nama nyaatu seenaa badaa seenaa fokkataa dalagaa jira. Seenaa kanarraa immoo wanti ani dubbachuu barbaadu jalqaba yoo yaadatan taate akkuma gochi kun hunduu isarraa ka'e jechuudha. Gochi baay'ee nama jibbisiisu jechuudha. Kanaaf amman tanallee jechuudha akka nama tokkotti Nasraddiin illee gocha kana keessa hin jiru jechuudha.
تمام قلت كنا كيس نجرو يجور مالي في مسكين ما يسا أولي قد إرجاجرا شو وانا بدا يعني قلت بدا كنا كيس تي نصر الدين اللي نكاجر يجور كناف إبساني مو نم أفر رواه بتوم تجور أكما فيالوم ما كبا إمبيكوان ما كمساتو ناف ولا ليجور قرومو واحد قلت هنتان كيس تي maammen gochentaan ibsarratti raawwataa jira jechuudha yoo dhaga'u fakkeenyaaf nama achi isaan jala jirutu jira jechuudha mariin inni mari'atu namoota biraa wajjin marii fokkataadha jechuudha tamaam akka isatti ibsaa eenyu akkana godha beeytanii dhugaa rabbi dubbachuu fi micayyoodha micayoo masarratti jedhansanii jechuudha ka akkana godhaa jiru jechuudha dukkana keessatti isin waraabee dhiifama wanti rakkoo qabu tokko hin jiru karaa deemaa jira sanii fi masarratti fi maammen abadan wal dhabuu hin danda'an maaliif wal dhabuu hin dandeenye hedduu isa qabdee harkaa qabde jechuudha isa qabdee harkaa qabde jechuudha maaliin qabdee karaa adda addaatiin qoricha san jechuudha isitu fuudhee itti kenna jechuudha mee dhukkubbi yoo fakkiif gaaf duraa maaliif hin dhukkubsatiin gaafa nu biraa ba'u sani siraa gaafuma san dhukkubsata jechuudha tamaam amman tammoo hanga nagaa qaba ibsaan nagaa qaba musteefallee gaaf duraa geeffamee jechuudha nagaa qaba jechuudha kanaaf nuti geessinee jirra musteefa akka nama tokkotti yoo barbaadan viidiyoo san gad isinii baafna maaliif musteefaa geessinee qaamni isaa guutuun nagaha wanti nuti dhoofne illee tokko hin jiru jechuudha garuu har'aan tana ibsaan akka maaliif dhukkubsatuu danda'e akkamitti dhukkubsatuu danda'e ilmi namaa kan dhukkubsanne hin jiru garuu dhukkubbiin ibsaatu noo akkami yoo jennee kan ilaallu taate dhukkubbiin ibsaan dura qaba hin qabu kan dhukkubse akka inni dhukkubu godhe hoo mucaa hunoo kaa'ina mataa gubbarra isa fiigusani obsika jedhaan nama gammachuu jimaarra gubbarra taa'ee qama'e gammachuudha jechuudha wanti sun jechuudha baay'ee natti dhagahame jechuudha baay'ee na gaddisiise jechuudha kanaaf akka maammen qoricha akkas gochuu danda'e dhifaan ifa jechuudha maammen ibsaa qorichaan akkas gochuun sun dhifaan ifaa jechuudha wanti na gootan tokko hin jiru jechuudha anaan gaafa dura wal bira jirru san qorichitti goonaa naan jedhee naan hin ta'uu jedhee ni dhoorgee jira jechuudha. Maal beektanii yeroo ammaa kana namni nama miidhu fagoorraan dhufu jechuudha. Karaa fagootirraa muwaasalaata baaseen dhufu jechuudha. Kan nama miidhu eenyu kama si bira jiru kama sitti dhiyaatu jechuudha. Yeroo ammaa kana jechuudha. Ibsaa immoo namoonni miidhe namoonni wanna ta'e anillee taanan jechuudha. Maaliif anallee hin taane anillee ka ibsaa gaaf dura azabuu danda'ee fi sababa eenyutiif eenyu karaa kanarra nu baasee eenyu karaa kanarra nu qajeelche fakkeenyaaf kakaa maammeedha jechuudha haa ta'u malee garaagarummaa qabna jechuudha anaa fi inni jechuudha maaliif gocha hin taane gocha fokkataa jechuudha nama akkas goosisiisuun xiqqoo sanuu abbaa ilmaanii haa ta'u yeroo akkana jedhu ati hoo akkas waa gootee jechuun keessan dhoolamu garuu immoo anaa fi inni hedduu walirraa fakkaata jechuudha akkasitti amman tana hunoo mirqaanee gammachuudhaan jimaa qamaa jechuudha irra akkasitti utaalee as garmaamee achi garmaamuun suni baay'ee na gaddisiise jechuudha nama dhukkubsate hayyee meeshaan fitanii jechuudha wal'aansa maaliti ila wanti isin beekuu qabdanii namtichi isin itti fiddan sun hoo eenyu fiduu danda'e eenyutu itti erguu danda'e nama ogeessa waliigalaati moo ka ogeessa akkanumaan aadiidha yoo jenne ka ilaallu taate soba tooftaadha ogeessa tokko osoo hin taane kan maammeen ufiitiif itti fidde jechuudha xiqqoo waan jedhu dhageettanii xiqqoo mee amma xiqqishuma zeenab xiqqishuma fakkeenyaaf fayyaa yaani inni fayyaati harkumaan xiqqooma qabataa jedhaan laa akkatti inni ashoofu laala baay'ee itti ashoofaa jira jechuudha yeroo qoricha akkasitti nyaachisu san tamam akka inni miidhamu qabatamaan akka micaa'oon itti kennitellee qoricha
كأني لعفتة جراك يسات دبو كنا كقول إنه مسارتي مجاو مسارتي رسالي كنافي باقي أنا ما جاي باقي أنا ما قرب يجون أكاسيتي أكاسيتي محمد قُچّا درر دلقي جتشودا هنك أمّت يجون إبساء كوانت أرارمو فكاته تمام قُچّا كان كيستي قود باتا جري جتشودا كإبساء لكمسه كدرر لكمسه محمد يملي نما تقوتي متجودا har'as borus ibsaa waa ta'ee jechuudha ibsaa waa ta'ee namni tokko hin jiru jechuudha ka ibsaa waa godhe maammee malee jechuudha maaliif akkuma beektan jechuudha amman tana dhukkubbii duraan nuti dhoofnetu nuti akkas ta'ee ka jedhu suni kijiba jechuudha naka kootitti naaf gadi fudhatamaa miti maaliif fudhatamaa miti ka jedhe durallee gochi kun ka isarraa ka'ee isa har'allee immoo Mahammen akkuma agartan hundi jimaa boqoo guutee jechuudha akkas irra chutaale jechuudha namni dhukkubsatu akkas ta'a akkas godhanii hayyee ogeessi isaanitti waamanoo ka akkami ogeessi isaanitti waamamanoo ka akkami yoo jennee ka ilaallu taate kijiba jechuudha kanaaf